Hagayya 18 2026 oduu sibuu neetworkii yeroo kana isin biraan geenya. Dambii haaraa uffannaa hojjettoota keessummeessitootaa ilaalchisee adabbii haga qarshii 50 adabsiisu hojiirra ooluun ibsame. Magaalaa Finfinnee keessatti mana nyaataa fi hoteelota keessatti hojjettoota dubartoota keessummeessitoota ta'aniif uffannaa isaan fayyadaman ilaalchisee seerri ba'e guutuun hojiirra akka oolaa jiru eerameera. Manneen tajaajila mana nyaataa fi dhugaatii dambii kana hin kabajne irratti adabbii maallaqaa haga qarshii 50 fi tarkaanfiiwwan bulchiinsaa dabalataa akka irratti fudhatamus eerameera. Dambii haaraa kanaan uffannaan dhorkaa ta'e uffata gabaabaa jilbaa ol ta'e uffachuu, uffata qaama qomaa qullaa mul'isu fayyadamuu, qubeelaa gaa'elaa malee qaama mul'atu irratti faayyaa kamiyyuu godhachuun dhorkaa ta'uu ibseera. Hundeessaa fi miseensi boordii raawwachiisaa waldaa ogeessota hoteelaa fi tuurizimii Finfinnee Naafqot Geetaa'oon turtii miidiyaa waliin taasisaniin kana dura uffannaan seeraa yookiin yuunifoormii kallattii kaa'ameen mul'atan tokko tokko aadaa fi duudhaa hawaasaatiin ala kan turanidha jedhan. Yeroo ammaa kana manneen tajaajila keessummeessaa keessatti yuunifoormiin uffatamu safeeffannaa fi ga'umsa ogummaa kan giddu galeessa godhate akka ta'u taasifamaa jira. Waldichis hordofii mootummaa deeggaruun raawwisaa to'achaa akka jiruu fi qaamolee dambii kana hin kabajne Komishinii Tuurizimiif gabaasa kan dhiyeessu ta'us haga ammaatti sarbamiinsi dhiyaate akka hin jirre ibseera. Turkiyyeen marii nagaa Ameerikaa fi Iraan irraa qooda fudhachuuf qophii ta'uu ibseeti. Pirezidaantiin Turkiyyee Rasiib Taayib Erdogaan pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliin bilbilaan haasa'uun muddama Ameerikaa fi Iraan gidduu jiru karaa marii fi dippiloomaasiin furuun akka barbaachisu gaafatan. Erdogaan Turkiyyeen marii kana itti fufsiisuuf tattaaffii taasifamu keessatti qooda fudhachuu fi deeggarsa kennuuf qophii ta'uu Tiraampitti himaniiru. Waajjirri pirezidaantii Turkiyyee akka beeksisetti haasaa bilbilaa kana keessatti Erdogaan Ankaaraan tattaaffiiwwan nagaa deeggaruuf qophii ta'uu mirkaneessaniiru. Muddama Ameerikaa fi Iraan gidduu jiru keessatti dippiloomaasiin filmaata olaanaadha. Mariin itti fufuu akka danda'u ni abdanna. Turkiyyeenis tattaaffiiwwan nagaa kamuu ni deeggarti jedha ibsi waajjira pirezidaantii Turkiyyee sun. Ankaaraan yeroo ammaa Ameerikaa, Iraan akkasumas biyyoota giddu seentummaa taasisaa jiran kanneen akka Paakistaanii fi Qaataar waliin quunnamtii cimaa qabduun kanneen marii fi araaraaf jaarsummaan gahee ba'uu danda'an keessaa tokko taatee jirti. Mariin Ameerikaa fi qaamolee mootummaa Iraan garaagaraa gidduu jiru yeroo ammaa yeroo kamuu caalaa cimaa ta'uu akka danda'u Ameerikaan ibsiteetti. Maddi BBCdha.